kamiyyuu hararge duula wallaggaa gubbaattu godhama. Awwaan an nafxanya sodaadha. An nafxanyaan jibba beekta. Opiidiyoo wajjin haasa'ee nafxanya caal wallaggaa jibbite. Nafxanya warra wallaggaadha. Wanni warri jibbu Abiy Ahmediitu dabale wallaggaa jibbite. Ammaaliif opiidiyoo wallaggaa kana jibbite hin beeku. Wayyaanillee caal wallaggaa jibbite. Nafxanyaallee caal wallaggaa jibbitu. Wallaggaan ammoo maalidha? Utubaa qabsoo ganamaa ka Oromooti jaalattanii jibbitanii. Wallaggi jechuun daba yookaan balleessa waan tokko hojjetoo dantan Oromoo waan ta'eef jibbama. Saayikooloojii nafxanyaa keessatti wallaggi Oromoo keessaa ka barate, wallaggi Oromoo keessaa ka birookiraasii qabu hinaaffatu diri warri jidduutu dhalate waan hedduutu jira. Garuu wallaggi jechuun sabboonummaa Oromoo waan qabuufi wallaggi suniif jibbame. Rakkoon biraa ka biraa wallagga jibba, wallagga irratti duula, wallaggaan akkas dore, olaantummaa wallaggaa dhufu poolitikaa kijjibaate. Oromoon hunduu jechuun tokkummaa Oromooti qabsaawaa baane wallaggaan haguma boorantichi boorana Oromummaa qaba. Oromummaan Oromoo kamiyyuu caaltu Oromoon hundinuyyuu ilaalcha takka duula wallaggaa gubbaa jira godhan kana jechuun dur dhaabbanne busheessuu qabna. An dura dhaabbadhe duula kan busheessuuf anaaf sodaa waan takka wallaggaan abdii qabsoo Oromootidha. Wallaggaan biyya Bishee Garbaatidha. Biyya Baaroo Tumsaatidha. Biyya Qees Guddinaa Tumsaatidha. Biyya Sannaa Likkeetidha. Biyya Hayilee Fiidaatidha. Biyya waan hedduun qabsoo Oromoo tumsiteedha. Handhuura qabsoo bilisummaa Oromootidha. Wallaggaan Daggoo Republic dubbisaa seenaa warraa waan wallaggaa gubbaa duulaan kun duulii kun duula Ashaagireeti. Duulii kun duula Maraataatidha. Duula jechuun aangoo ittiin dheereffatan ka fedhii dhuunfaa ittiin geggeessan Oromoo addaan qoodanii dadhabsu malee wallaggaa miti. Ka lafa Horaayizan ka Jimmaa lafa uummataaf lafa waliin bite wallaggaa miti. Ka maaster pilaanii Finfinnee wanni godhe wallaggaa miti. Ka Mooyyal fudhate yookaan Dira Dhaawaa fudhate yookaan ammoo jechuun ka uummata miiliyoona 1.2 oli jechuun naannoo Somaaliirraa buqqise. Wayyaanidha. Ka ammalee nutti jiru nafxanyaadha. Kun ammoo jechuun karaa biraatiin dhufaatti hin jiru. Abiyyiin nu dhufaa jira. He is one big manifestation of that system. Qaama uffate dhiiga warraa godhate namni nu dhufe nafxanyaan zaahiraan qabatamaan nutti gadhuute deemu jirtu Abiyyiidha. Wallagga waan jiran kan ofirraa dhiisa. Distortion kun qabsoo Oromoo karaarraa gorsuuf uummata nagaa xureessuuf maqaa balleessuuf an wallagga jiraadhellee argallee beekaa. Wallaggaan Oromoo kamiyyuu walqixxee Oromoodha. Wanni jechuun namni aangoo irratti wal dadhabu wallaggaa Arsii, wallaggaa Shawaa, wallaggaa Tuulamadhaan kun waan aangootiif waan xixiqqoo tokkodha. Dizaayinii jechuun alagaan Oromoo qooddattiin bulchuuf turte. Akkuma Booranii gaarii, akkuma Arsiin gaarii, akkuma Harargeen Shawaan gaarii, wallaggaan gaariidha. Warra gaafatman isaanii dhufte wayyoo nan badee naa taa'i naa nyaadhi jedhe si teessisu. Wallaggaa yoo nagaa si fuudhuu akkasiin jalqaba. Qeellamfaa deemtanii gartanii. Gidaamii, Beegii, Dambidolloo, yoo deemtan Anfilloo, Muggi, wayyoo nan badee ati dhufte jennaan si beekanii beeku waan wayyoo nan badee Abiyyi dubbatee jira. Wallaggaan biyyatti bishaan gaafattu aanan sii kennituu jedha Abiyyi mataan isaa ragaadha. Garuu siyaasa birratti duulaa jira. Waa hunda shani lamma kalees gabbaase ana jechuun Abiyyi jechuun lamma jedha. Wallaggaa jedha nam kaardi wallaggaatiin. Kaardi duri jechuun xabbaabii jedhan sun amma wallaggaatu deebi'e. Kaardi duri oone jedhan sun amma wallaggaatu deebisan. Okay? Kaardi sun mas jijjiirame dhufe. Wallaggaan uummata akkas gaarii uummata akkas simatu wayyoo nan badee jedhe maal sii ta'a ana hanyaatu sin jedhan. That is a greeting. Akkasin simatan si beekanii beekuu baatanii. Amboorantichi gaaf dhufe man warra seene wayyoo nan badee. Na wajjin ijoollee komoofaattu jiru. Ijoollee maa'oo Benishaangul gubbaa deemu. Wayyoo nan badee isaaniifillee akkas namummaa isaaniitiin wayyoo nan badee maal sii godhaan sun beekechuun akkaatatti warri simatu. Uummata akkas nam simata, uummata akkas gaarii, uummata akkas misha faaya argan beeku. Bineensa bulguu siyaasaa godhanii uummata wallaggaa dhiyeessuun kun farra fafa qaanidha. Waan akkasii dhiisuu qabna. Kan Abiyyi namni man isaa laaquma walitti qabachuu hin dandeenye addunyaa dhaan kabajuu yeroo ammaan tana jechuun biyya Afrikaa ka gaafa Afrikaa keessatti akka malee jibbamaa jira.
nagaa Somaalee dhowwa Somaalee qoqoodaa jira araara Suudaanii kibbaatiif jechuun bakki hin kennine jedhamee himatamaa jira bakki addunyaa jechuun gaafii Oromoo iyyuu furuu hin danda'u gaafii Itoophiyaa akkamiin fura jettee shakkaa jirti warri Euroopiyaa Union gaafii gos kana kaasaa jira Ameerikaan gaafii gos kana kaastee jirti dippiloomatiin Ameerikaa takkin abiyya delusional ittiin jedhee jira big on talk little on action jedhee jira nama jechuun addunyaa bira keessa jiraatu addunyaa keessa jiru kan hin beeyin qabatama keessa jiru hin beeyin nam oduu odeessu nam hojiin hojjan oduu dos karoorin qabu oduu malee oduu afaan miyaa'u malee delusional ammallee nam namaan haasa'u miti nam dhaga'u miti nam haasa'u qofa yoo haasa'u yoo haasaa isaa he feels as if he has got some sort of a prophetic destiny nam ergamsu waaqa qaba mulli kan ummata isaatiin hin mari'anne nama yeroo kiyyi malee Itoophiyaatti dhufe kanaafuu Itoophiyaa kan jechuun waan namni jedhee gurru cufadhe muubii isa keessallee taasisa jira ashaara muubii jedhamu kaa'u beeta mangistan keessatti nam gossuniiti nam waliin haasa'uu danda'amuti nam silaa gorsitoota gorsaaf bir dhufanii lecture godhuu fedhu nuclear science fi nam yaame nuclear science taasisuu jalqaba molecular science fi nam yaame DNA taasisuu jalqaba isattu beeka DNA illee isattu beeka nuclear illee sometimes you know there is this saying in English ignorance is a bliss wallaaliyoo garii jechuun eebba jedhanii faranjii maal jennaan wallaala isa waan hin beekneef waan hunda afaan guutate dubbata qoma dhawate abiyyi waan hundaayyuu qoma dhawate dubbata wallaalummaa isa beek intellectual humility homaatu hin qabu depth of knowledge hin qabu faranjiilleen kan garte jirti karaa ollaatiin haa ta'u karaa guutuu addunyaatiin haa ta'u shaagireen dubbiin harka facaatee jirti garuu dhumii dubbii har'a maal dubbii Oromoo ka harka biyyiitti facaa jirtu kan akkamiin walitti qabannaa akkamiin ijaaramnee filannoo dhufu gubbaatti farra Oromoo kan karaa irraa gorsine Oromiyaa gos barbaannu ijaarrannaadha waan dhaggeeffataniif horaa bulaa galatooma sagantaa biraatiin guyyaa biraa walitti dachana nagaatti ammaaf